Phexrosis mana hidhaatti ba'ee dhufee mana rukute. Roodee namni jedhamtus gammachuun kan ka'e otoo mana hin baniin deebitee warra hafanitti himte. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Waaqayyo jabaadha inshakena enyutumna kabasa chala undinu isumanu lebula undinu isumanu lebula Phexros tudufe malo gamada Waaqayyo jabaadha inshakena enyutumna kabasa chala undinu isumanu lebula undinu